oshee gadi dhaabdee utubdee kaatee dubartii biraa mana o'ate ol galchite jechuudha. Isinuma warroonni yuutuubaroota kun yoo xiqqishu feemasii taatan wulli godhee maaltu mana isin baasa galii galusan immoo maa inni ana kana galuu dide dhugaa rabbii isiniin jedha. Intalattiin gaafa kan buni wulli jettee baanani wulli jettee manatti deebita. Gaafa itti dhuftan mana duwwaatti dhuftanii gaa bareechiftanii fi kaatanii dubartii biraatiif maaliif gadhiiftan? Ara sheemini isiniin qabu maali yoo ta'ettan maali yoo mana keessan keessa ta'ettan inni haabayee deemu. Jettee achitti ittiin dhiyyitu dubartii akkamitti mana baasuun gaafa gabbaatee kaatee deebitee mana kana keessaa bahi jechuun hin dandeettu seerri hin deeggaru. Garuun immoo intalattiin suni ililii moo maaliin jedhanii suni adaganyaa turte. Garamiin karaa argadhu garamiin bunii manaa baate ka jettu daddafte ati amma uummata akkasiin qabdu jette ana haati manaa jettee bara. Sila bunii taate meeshaa isii tumuu dhiiftee isii wajji haasa'uu dhiiftee sila bunii taate meeshaas isii san gadi guurte mana isiitti ol galti. Mee maal fida? Haa baasu gali jedheeni miti. Himmoo erga baatee geessite buniin jechuudha. Maal godhu saffaa isaa geetti. Garuu immoo dogongora isiin dalayde mana sanii bahu mana saniin talasan baaftee ol galuu qabdi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii akkuma jedhetti ijoollee yuutuubarootaa kun hedduun isaanii biizinasni galu kun illee bakka sammuu namaa shii godha gisee tokko gaafa laaltanii namni qaruutin rabbiin fuula kana sin bareechin keessa si haa bareedu qalbii si haa kennu bifa si kennu irra qalbii si kennutu caala. Amma intalli suni qaruutee keessa ililliin amma nuti ni arrabsinaa miti isheen qaruuteedha mana san seente asii achi bahuun hin jiru. Dhugaa isiniin jedha hatta yoo osheen bunii deeffatee ililliin mana sanii baatu seerreenu deeggara bunii deeggara wajjin galee wajji jiraata miteera niti isaa jedhamti. Isin galee kanaafuyyuu dogongora qabdan mana hin ba'ina gaaf baadaan immoo deebisaan hin ulfaata. Jechi isin jette garuu lafee nama cabsa. Jechi ililliin buniin jette lafee nama cabsa. Jibbita irraa guruu qabda garuu mootuyyuu ililliin akkitti isin haasofni isin haasoftu haasa qimritti an haasa bakka ani odootaate wallahi lazim haasaan danda'u yookiin namboo yookiin immoo dhiisee bakka waanuma tokko jechuun hin jiraa miti akkanuma jechuun waanuma tokko taata. Gaafa nuti gaafna ajaa'ibu ililliin tuni akkamitti malli isii dhufte hagamitti fiidee bakka san dhayte oshee fi intalli tunni kaa walirraa qaban duraanuu laatta jiraachaa ture miti ree osheen buniin kaatee gadi dhaabdee meeshaa mana itti gootee tiraasii manatti bittee minxaafii manatti bittee mana bareechitee nama isa gootee oshee jechuun nama isa gootee gad dhaabdee kaatee dubartiin bira itti galti. Man o'ati galti bara amma isin xaataa tokko malee hin qabdu algaan qophaadha meeshaan qophaadha meeshaa mana bitan jettu argatteeti miti isin hagalu. Gaafa dhiirri dubartii biraa duuka fiigu maaliif sababa maaliif dubartii bira fiigu hanqinni ani qabu maali rakkoon ani qabu maali hin dhiqadhu moo hin dibadhu moo nyaatan godhu jechuuf yaadu arraba kiyya kana moo maali jechi isiin achi keessatti jette ati akkana taata ati akka namoonni hedduun bunii gorsaa turtan koomentii isii jalatti ni argitanii miti. Amma taagiyaan dubbachaa ture hin dheeratina arraba dhiirri dubartii arraba dheerattuufi dubartii zarii xuuxuuf dubartii dhiirti jechuun dubartii afaan dheerattee dubartii jecha dugugguruu lafee sikutu dubartii zarii namaatiif waa jettu yoo zarii namaatiif waa jettee cabsite wallahi maasi jaallata keessattuu zarii isaatu hidhe taanan hin kabaju taanan hin jaalatu taanan iddoon qabdu taanan yoo isaan si bira dhufa yoo hin keessummeessi yoo bakka hin godhiniif yoo iddoon qabaatiniif dhiirti sin jaalattu. Erga isa jaalatte zarii isaas jaalachuu qabdaadha. Erga isa jaalatte akkuma jenne zarii isaallee jaalatu zarii isaallee kabaju haadha isaa abbaa isaa as deebi'i manaafuut jettanii baatan kanama baasu maali dogongora. Dogongorri kun immoo yoo takka dogongorame lama yoo dogongorame sadi immoo salphina akka ta'etti hubadha. Intalli tun immoo amma bakka argattee jirti boota argattee bakka itti amma fakkeenyaaf simbirreen takka killee buusuuf mana ijaarrattee miti ree mukarratti mana ijaarratti. Intalli tun immoo namni tokko bakka tokko qobatuuf waa soqata bakka soqata bakka san soqattee bakka san argatte
ililii mulilii maalin jedhamtuni bakka argatte duraan bakka qubattoon qabaatiin fakkeenyaaf kiraa manaatu jira nyaata jira dhugaati jira qallaba jira waa hunduma jira miti kun isirraa kufa kana amma ililii eenyu maqaan ishee ililiin tuni bakka qubattu argatte jechuudha akkuma simbirreessanii roobni tokko gizee roobu namni gaaddisa jala gura gaaddi yookiin mukumuto moyni tokko roobni tokko roobe fakkeenyaaf namni eessa gura muka wayii jalatti achi gura yoo manni hin jiraati yoo manni jiraata barandaa jalatti gura maaliif akka roobni suni isarran buuneef isinii galee intalli tun immoo erga duriyyuu nama bakka itti irkattu yookiin immoo bakka itti buqattu bakka harbaa hin jiraa miti amma san argattee jechuudha bakka argattee jirti bakka itti hanqaaquu buuftu argattee jirti bakka itti hanqaaquu buuftu erga argattee arqa eenyu maqaan ishee Buni mana gabbaasuu hin dandeettu yookiin yoo intalli tun yookiin immoo hanqaaquu sunis uumamuu danda'a dhufuu danda'a hin beekamu gizeen amma fokkisaadha rakkisaadha kanaafu rakkoodha isin jechuu barbaadetti mana hin bayina abbaa manaa keessaniin hin lolina amala godhadha haala godhadha akhlaaqa godhadha haasoftanillee yoo dubbatanillee maal eessa nageessa jechu kun ani jette Buniin ani abbaa ilma abbaa wallahi hin jiru waan akkas jedhamu otoo abbaan jiru ilma gaafa guddatee uf beeke viidiyoon keessan kun nu ta'a eenyu akka balleessaa qabu eenyu akka balleessaa hin qabne ooshen balleessaa haa qabaatu garuu jecha nama tuffachuun hin jira miti wanni hunduu akhlaaqa barbaachisa haasaa barbaachisa naamusa barbaachisa jechuudha ijoollee kana yookaan wanni addaan baase waan xiqqishoodha fakkeenyaaf ooshe fi Buni yookiin waan kilma haganaa tanan geenne yookiin waan guddoon geennetu bakka guddoo ga'e meeqa caaltuun sadarkaa kamirra jirti Buniin sadarkaa kamirra jirti eenyu boqonnaa qaba eenyutu boqonnaa hin qabne fakkeenyaaf ililleen tun boqonnaa qabdi wanna barbaaddu argattee jirti ati maal asii qabda asii akkasii ati akkana jetti jechuudha isiin imma amma mana isii keessa jirti mitiira ililleen suni mirga argattee jirti bara mirga argattee jirti niiti isaati ofiin jechaa jirti miidiyaa irratti jechuudha siyalee isinii galee obboleeyyan kiyya waa tokko beekuu qabna otoo hin diigin dursaa yaaduu qabna isinii galee ilmi guddatu kuni abbaa barbaada haadha barbaada haati jiraate abbaan yoo hin jiraanne abbaan jiraate haati hin jiraanne ni miidhama ilmi isinii haa galu isaan lachinuu ilma kanaaf quuxanii walitti deebi'anii jiruu gaarii jiraatudha silaa otoo ooshe fuula agarsiisuu baate intalli kun har'a seentee mana kana keessan teettu dhiira mitiira dhiira waan ta'eef gaaf isiin seentee asiin ba'u jette hin ulfaata isinii haa galu kana jechuudha obboleeyyan kiyya wantootuma hojjannu hundumaa uf eeggannoo cimaa gochuu akkaataa waan sanii sirritti jechuudha sirriitti of eeguu qabna isinii haa galu obboleeyyan kiyya kanaafuyyuu nuti mootuyyuu jechuudha nuti mootu hordoftoonni jara wantoota babbareedaa isaanii barreessuu qabna ati keengi gaafa jennerra ati mana keetii deebi'i sirnaan yaani maatii qabdii Bunilleen jechuudha ani bakka isaatti balleessaa isii darbite hundaa dhiiftee onni itti guutu dubartiin onnee feete soo qabaatte garuu odoo itti yaadee bareeda isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya itti yaaduu dhabuun suni akkasii wanni isin jechuu barbaadu kanuma kabiraa mootuyyuu inshallah rabbiin halaafisu isaanillee rabbiin walitti haa deebisu jennee du'aa eegoonee fi otoo ooshe fi Bunii walitti deebite nuti gammachuu malee wanni nu goonu jira hordoftoonni isillee akkasuma warroon irraa dubbatan ta'ellee nutis jechuudha hundinuu ni gammannaaf dhugaa akka kiyyatti hin gammadaa fi mi'a malaala haalli jarri warri yuutuubaroota kun keessa jiran baay'ee ulfaata battalaa ijoolleen afurii Bunii takka caaltuu lama roozaa sadii sa'aadan afur namoonni arfan kuni haalli isaanii baay'ee ulfaatallee baay'ee gara nama nyaatallee wantoonni isaan keessa jiran ulfaatina keessa darbee bakka baay'ee ma tokko bakka miira biraatu namatti dhagama gaafuma ofii akka titeen ilaallu ijoolleen kun garamitti deemitti gari fuuldura isaanii maali isinii galee firii ta'uuf yaani jechuun hin danda'amu ulfaata
garam akka jettu waan akka jettu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti